osoo eessatti dhalattee fi gartee haala guddina keetiitti cin tarkaanfannu duratti mee sirboota kee keessaa sirba tokko mee sagantaa tiyya tanarraa tanaa eegallu akka namni si yaadatuuf. Oromoo jalqabe sirna walqixxummaa gaddisa waalabaa. Osoo ittiin bulin tokkoon ilmaa namaa jireenya jalqabaa. Kan mudate dhibbaa saba Oromoo miidhaan kee Oromoon kee na dhorkee hirribaa. Lammii Oromoo miidhaan kee Oromoon kee na dhorkee hirribaa. Sagaleen ta'e ajaa'iba maashaallah tanuma dursi fe'inu sanii iftuu teenya bagana giyaan sagantaa kana irratti nuuf affeeramtee Oromiyaa State Miidiyaan gaa iddoowwan rakkoon hawaasaa jirtu jala deemee qorachuudhaan beekama. Mee akkamitti gara aartiitti dhufte gaa yeroo ammaan tanaa keessatti sirba siingilii tokko hojjechuun hedduu ulfaataadha. Yeroo sanitti immoo ati albama guutuudha wanti itti hojjettee turte. Mee akkamitti gartee waan sana hojjechuu dandeessee jalqabbiin imala aartii keetii mee maal fakkaata gabaabsii nu yaadachiisi. Waa'een jalqabaa imala aartiitii yaani eegumaan guddadhee tasaa jechuudha. Fayyaan tunna dhuftee miilli kun na dhukkubee achumarraa hin fayyaan faaya jechaa eegalee fayyaan faayaa yaa rabbii guddaa teetuma amrii waa hundaa irrina fayyaa cufa sumaan nama fidaa waaqayyoo sitti waywaadhe deenarraa guutii. Cahee burraaku jaan fayyaati bakka yuudaku saduu san hundaa hogguu yaadadhee fayyaan tarabbii ta'uu hubadhee saduu san hundaa hogguu yaadadhee fayyaan tarabbii ta'uu hubadhee jechaatiin eegalee waa'ee mudannoo fayyaa tiyyaa tanarra geesse tanarraa hin karaa walaloo an yeroo san sirbanaaf taatillee jee yaannee walalumaan barreessa barnoota tusoon baratu jiru manuma barumsaa keessatti mudannoo bakkaan dur fiigee dabru arraan tana yeroo dheertuu na fudhate karaan yeroo daqiiqaa 30 deemu sa'aatii 2 na fudhateerraa kan ka'eeniin gadda san miira san keessa galeeti kaniin barreessuu eegalee walaloo sanii garuu walaloo san alhamdulillah galata rabbiiti rabbiin salphumatti aartistoonni illee karaa keenya kana baay'inaan jiran ture mana muuziqaa Ciroo Golaa kajaamu usmaa aartii keenya hangafa aartii qabsaawaa keenya Usmaayyoo Muusaatii asitti eegalee ture. Achittiin kaasee xarra mana muuziqaa Ciroo Golaa kajoo dubbisee jechuudha. Isa barbaada dhaqee yeroo muraasaaf isaa harkadheetiin ture ijoollummaa kiyyaan jechuudha. Itti dhaqee mana barumsaatiif kumaan beektiin isa dubbisee isa yeroon dubbisu kaasee taphitaat manni muuziqaa Ciroo Golaa dubbisa bareetiin jira mana barumsaatiif akkaan gabbeen gidaara irra dubbisaa dhaqee yeroon dhaqu dubbisee isa harkadhee ture. Yeroon isa harkadhu ati kaasee taphitatu dhuftee naan lakki ani Usmaayyoo Muusaatiin baru dhufeen jeeni anuma uqqataa qallaa kanaa Usmaayyoon naan jee na taphachiise rabbi rahmata haa godhuufi akkasitti isaatu kallattii sirbaa yeroon odeeffadhu jechuudha. Ati nama cimtuudha nama wallisu fakkaata naan jee